Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti diigumsa humna addaa naannichaatiin wal qabatee mootummaa federaalaa irratti taasifamaa jiru guyyaa 5 fi walitti aansee itti fufuun isaa beekameera. Magaalaa guddicha naannichaa Baahir Daar keessatti mormitoonni dhakaadhaan karaa cufuudhaa fi gommaa gubuudhaan mormii isaanii kan ibsan yommuu ta'u, godina Walloo Kibbaa magaalaa Kombolchaa keessattis jiraattonni hiriira bahuudhaan mormii isaanii agarsiisaniiru. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Dabra Biraan keessatti mormitoonni humna ittisa biyyaatiin walitti bu'uun isaaniis gabaasameera. Walitti bu'iinsa kanaan kan ka'e magaalaa Dabra Biraan keessatti yoo yarate namoonni 10 du'uun isaanii akka hin oolle jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoottan ajjeefaman kana keessa warreen naannoo Oromiyaa irraa buqqa'anii magaalaa Dabra Biraan mooraa Chaayinaa jedhamu keessatti qubatanii akka jiranis himameera. Magaalaa Dabra Biraan irratti karaan waan dhagaadhaan cufamee fi imalli gara Finfinneetti taasifamuu fi Finfinnee irraa gara Kaabaatti taasifamus akka hin jirre beekameera. Guyyaa har'aa mormiiwwan taasifamaniin wal qabate magaalota Baahir Daarii fi Dabra Maarqos keessattis dhukaasni dhaga'amaa akka ture jiraattonni himaniiru. Manuttan barumsaa, dhaabbileen daldalaatii fi waajjiraaleen mootummaa magaalota kana keessatti cufamuun isaaniis beekameera. Walitti bu'iinsa kanaan wal qabatee ajjeechaa raawwatame irratti karaa aanga'oota mootummaatiin amma ammaatti ibsi ifatti kenname hin jiru. Biiroon Kominikeeshinii magaalaa Dabra Biraan toora miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka ibsetti abuuniin waldaa Ortodoksii Itoophiyaa kan godina Shawaa Kaabaa Abuuna Qeeleminixoos dhimmichi abbootii amantaatii fi jaarsolii biyyaatiin akka ilaalamuu qabu waamicha dhiyeessuu isaanii beeksiseera. Paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa yookaan Abin tarkaanfii mootummaa federaalaa humna addaa bittinneessuudhaaf fudhate balaaleffatee mootummaan akka yaada isaa jijjiiru gaafatee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed murtoon mootummaa isaanii naannoo tokko qofa kan ilaallatu akka hin taane ibsanii sochii humna addaa diiguu irratti mootummaan isaanii yaada isaa akka hin jijjiirre ibsuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti hojjettoonni gargaarsaa dhaabbata tajaajila gargaarsa Kaatolikii kan ICRS 2 ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Gabaasni madda oduu Reuters Daayirektera quunnamtii dhaabbatichaa Kim Poziniyaak waabeffachuudhaan baase hojjettoonni dhaabbatichaa 2 kan ajjeefamanii magaalaa Qobboo keessatti akka ta'e ibse guyyaa dilbataa yommuu ajjeechaan sun raawwatame dhukaasni meeshaa waraanaa gurguddaa bakka sanatti raawwachaa akka ture eereera. Namoottan ajjeefaman 2 aanga'oota nageenya dhaabbatichaa keessaa tokko kan ta'an Chu'ol Tongoyikii fi konkolaachisaa Amaaree Kindayyaa yommuu ta'an naannoo Amaaraa keessaa hojiirra turanii yommuu gara Finfinneetti deebi'aa jiranii akka haleellichi irratti raawwate ibsi dhaabbata tajaajila gargaarsaa Kaatolikii irraa ba'e beeksiseera. Karaa biraatiin karoora mootummaan federaalaa humna addaa naannoo diiguudhaaf baase mormuudhaan naannoo Amaaraa keessatti mormiin yommuu taasifamaa jirutti magaalaa Baahir Daar keessatti balaa boombii qaqqabeeni namoonni tapha kubbaa miilaa ilaalaa turan 2 du'anii hedduun madaa'uu isaanii Reuters maddeewwan hospitaalaa waabeffachuudhaan gabaasee jira. Dhaabbata tokkummaa mootummootaatti jaarmiyaan gargaarsaa nyaataa Itoophiyaa keessatti handhaminaan gargaarsaa irratti raawwate qorachaa jiraachuu isaa akka ibse maddi oduu Associated Press gabaaseera. Dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti Daayirektera Itoophiyaa kan ta'an Kilaawud Jibidaar xalaa ebila 5 bara 2023 michoowwan dhaabbilee gargaarsaatii fi barreessaniin midhaan gargaarsaa gabaa keessatti gurguramaa jiraachuun isaa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP akka yaaddesse ibsanii gochichi gargaarsa dhaabbatichi fuula duratti namoottan gargaarsii barbaachisuu fi taasisuudhaaf deemu gaaffii keessa akka galchee ibsaniiru. Daayirekterichi xalayaa isaanii kanaan dhaabbileen gargaarsaa biroos itti fayyadama dogoggora midhaan nyaataa irratti odeeffannoo akka waliif qoodanu gaafachuu isaanii kan ibse gabaasni Associated Press xalayichi dhimmi addaan baasee lafa kaa'ee akka hin jirre eereera. Haa ta'u malee dhaabbileen gargaarsaa of beeksisuu hin barbaanne 2 midhaan gargaarsaa namoottan 100,000 fi ooluu danda'an kuusaa midhaan gargaarsaa magaalaa Shireetti argamu keessaa baduun isaa akka irra gahame himuu isaanii gabaasni Associated Press kun eereera. Akka hojjetaan gargaarsaa tokko madda oduutti himetti midhaan nyaataa hatame kun gargaarsa dhaabbata misoomaa kan United States yookaan USAID irraa kennamedha. USAID ibsa karaa imeeliitiin tamsaaseen gargaarsa inni kaaba Itoophiyaatti taasise keessaa ammi tokko miliquu isaa akka addaan baafate ibsuun isaa gabaasameera. Midhaan gargaarsaa kun akkamitti eenyuun hatamee gabaatti dhiyaachaa akka jiru gabaasni kun gadi fageenyaan waan ibsan qabu. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shideef bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratu itti gaafatamtoota hojii dhaaba maallaqaa addunyaa kan IMF fi baankii addunyaa waliin mari'ataniiru. United States ambaasaaddarri Itoophiyaa Silashii Baqqalee Twiitara isaanii irratti akka barreessanitti walgahii birraa baankii addunyaa fi IMF guyyaa jalqabaa irratti mariin torba geggeeffameera jedhan.
Ergamni IMF tokkos torban darbe Finfinnee daawwachuudhaan gaaffii aangawoonni sagantaa haaromsa isaaniitiif deeggarsa IMF akka gaafataniif dhiyeessuu irratti marii geggeessee ture. Gabra Mikaa'el Gabramadin marii mootummaa Itoophiyaaf dhaabbilee faayinaansii tokkummaa mootummootaa gidduutti itti fufee jiru kanarratti xiinxaltoota waliin haasa'uudhaan oduu gabaasee jira. Oduu taanutti naaceen immoo barreessaan muummichi dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees Kibxataa irraa biyya wal waraansaaf hongeedhaan rakkachaa jirtu Soomaaliyaa daawwachuudhaaf magaalaa Maqdishoo seenanii jiru. Bafaqaadu. Antooniyoo Guuterees yommuu magaalaa Moqaadishoo seenanu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Abshir Omar Harus simannaa akka taasisaniif gabaasameera. Dhimma nageenyaatiif jecha daandiiwwan magaalaa Moqaadishoo garri caalaan cufamuu isaanii fi sochiin konkolaattootaa akka dhorkaa ta'es ibsameera. Antooniyoo Guuterees bara 2017 daawwannaa jalqabaa erga Soomaaliyaatti taasisanii asii daawwannaa yeroo lammaffaadhaaf taasisan kanaan hooggantoota siyaasaa biyyattii wajjiniin akka marii taasisanuu fi bakkeewwan namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'an itti qubatan akka daawwatan maddeewwan oduu biyyattii ibsaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Soomaaliyaa dabalatee biyyoottan gaafa Afrikaa balaa hongeetiin miidhaman gargaaruudhaaf gargaarsi qarshii biliyoonii 2 olii akka isa barbaachisu ibsus amma ammaatti garuu kan argachuu hin danda'ame dhibbeentaa 13 qofa akka ta'e gabaasameera. Balaa hongeetii fi dhiyeenya kana immoo balaa lolaa rooba hamaarraa kan ka'een yeroo ammaa lammiilee Soomaaliyaa walakkaa ta'anii fi gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. President Joe Biden gara biyya Ayirlaanditti akka imaluuf jiraniif daawwannaa Ayirlaand lamaanuu daangaawwan Ayirlaand lamaanuu akka daawwatan ibsamee jira. Biden daawwannaa isaanii kanaan yaadannoo waggaa 25ffaa waliigaltee nageenya Ayirlaand kaabaa irratti kan hirmaatan yommuu ta'u magaalaa firoottan isaanii duraas ni daawwatu. Pireezidaantii Baayiden kan Ayirlaandiin daawwachuudhaaf deemanu yommuu waliigalteen nageenyaa biyyattii qormaata keessa jiruu fi haleellaan finciltoota darbee taasifamaa jirutti. Haala nageenyaa amansiisaa hin taane kana keessatti garas deemuun isaanii ammam abdachiisaa akka ta'e kan gaafataman dubbii himaan mana maree dhimma nageenyaa biyyaalessaa Joon Karbii Pireezidaantii Baayiden garas deemuu isaaniitii fi akka rakkoo hin qabne ibsuun isaanii gabaasameera. Pireezidaantii Baayiden roobii borii gara Ayirlaand kibbaatti deemuudhaan bakka firoottan isaanii duraanii guyyoottan 3 turu. Kutaa biyyaa Maayoo keessatti kan argamu magaala Bilaanaa isa bara 1800 keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanuu isaaniitiin dura abaabileeyyan isaanii keessa jiraachaa turan akka daawwatan ibsameera. Firoottan isaanii duraanii yaadachuudhaan alattis Pireezidaantii Ayirish Maayikil Hagiinsii wajjin paarlaamaa biyyattii irratti erga argamanii booda sagantaa irbaataa masaraa Dabliin keessatti qophaa'e irratti akka hirmaatan beekameera. Baayiden erga Beelfaastiin ga'anii booda guyyaa itti aanu magaalicha keessatti kan argamu Yuunivarsiitii Ulisteritti haasaa taasisuu isaanii dura muummicha ministeeraa Biriteen Raashi Suunaakii wajjiniin akka wal arganii mari'atanu gabaasameera. Bafaqaaduu oduudhaaf nan galateeffadhaa gara gabaasattaa nutti naaceen immoo waggaa arfaffaa hookkarri uummataa waraanni pireezidaantii Omar Albashiriin aangoorraa akka fonqolchu taasiseef hookkarri uummataa kan itti ka'e waggaa arfaffaan eebila 11 ta'us bulchiinsa siiviilii gadhaabuudhaaf abdiin jiru garuu hin milkoofne. Sochiin deeggarsa dimokiraasii Sudaan aangoof waraana wajjin qabsaa'ee jira. Henry Wilkins haala warraaqa beekamaa Sudaan irratti kaartuum irraa gabaasni erge kunoo. Warraaqsa bulchiinsa irree waraanaa Sudaan waggootii 13 ture kan Omar Albashir aangoorraa buuse keessatti mormitoota hirmaataniif mootummaa siviilii isaan abjootan ammallee akkan argamin mirkaneessa. Waxabajjii bara 2021 bulchiinsa siviilii ji'oota 18 qofaaf turuu booda mootummaan irree waraanaa haaraan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabate ammas itti gaafatamaa biyyattii ta'ee jira. Qindeessaan mormii guyyaa guyyaan kaartuun keessatti gaggeeffamuu kata'an jechuun kan danda'amu Muhammad Ali waraanni to'annaa mootummaa demokraatawaa jalatti jiraachuu qabaa jedhaniiru. The military authority should not be independent and isolated. Abbaan taayitaa ka waraanaa kaan irraa ka walaba ta'eef adda ba'e ta'uu hin qabu jechuu kooti. Deemsa dimokiraasii mirkaneessuudhaaf kun tarkaanfii isa barbaachisaadha. Namoonni kanatti amanuu qaban. Mootummaan waraanaa ka Sudaan ji'ootaaf mootummaan ce'umsaa diriirsee gara bulchiinsa siviilitti akka ce'u dubbatee ture. Wixinee waliigaltee siyaasa kana fiduuf qophaa'es
eebila 6 mallatteeffamuuf ture garuu daqiiqaa dhumaarratti yeroo biraatti darbe. Namni siyaasaa marii kana keessatti hirmaatan akkasumas ittaantuu dura teessuu paartii siyaasaa uumaa Maariyaam Almahadi baatii bitootessa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. This broad-based government we need it. Mootummaan bu'uura bal'aa qabu kun milkaa'ina yeroo ce'umsaa dhufuuf baay'ee nu barbaachisa. Akka karoora lammaffaatti yeroo gabaabaaf ji'a 1 hanga 3 mootummaa ce'umsaa qabaachuu isa jedhu ilaaluu dandeenya. Gidduu kanatti waldhabdee keenya furuuf yaalla. Garuu adeemsi kun kana caalaa dheerachuu hin qabu jedhu mormitoonni. Hojjetoonni mootummaa fi barsiisonni ji'aaf mindaan kan hin kafalamneef yoo ta'u akkasumas hojiin mootummaa dhaabbatee akka jiru ni akeeku. Ministeera maallaqaa akka ta'an Jibriil Ibraahim baatii bitootessa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Political forces need to sit around the table. Humnoonni siyaasaa iddoo tokko ta'anii karaa itti mootummaa siivilii sana ijaaran barbaaduu qabu. Kana gochuun waan hin danda'amne natti hin fakkaatu. Amma walitti dhiyaannee jirra. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bulchitoonni irree waraanaa aangoo cimsuuf jecha ce'umsa gara bulchiisa siviilitti taasifamu duubatti harkisaa jiru. Kaameruun Haadsan giddugala qorannoof tarsiimoo kan guutummaa addunyaarraa akka jedhanitti. The longer that this stretches on, I think the more ability. Duubatti harkifannaan kun amma dheerataa deemetti dandeettii waraanni harka isaa daran korporeeshiniiwwan maallaqaa keessa galfachuu walitti dhufeenya dippiloomaasii garfagoo tolfatee dhiibbaa madda keessoo yookaan madda alaarraa dhufu madaalu uumuu yaaluu dabalaa deema jedhee yaada. Haala Alkariib garee Strategic Initiative for Women in Horn of Africa jedhamurraa akka dubbatanitti jijjiirama argamsiisuu dhabuun kun haala akkaan bala'amaadha jedhanii sababii isaa sennaa ibsan. Because Sudan already are very volatile. The military coup has failed. Sudaan duruu baay'ee raafama keessa waan jirtuuf haalli baay'ee balaa qaba. Fonqolchi waraanaa geggeeffame mootummaa raawwachiiftuu ramaduu dadhabeera. Haalli waliigalaa jiru rakkoo guddaa qaba. Kanarratti dhimma tasgabbii dhabuu dabale. Kutaalee wal dhibdeen keessatti geggeeffamaa jiruuf haala wal dhibdee booda hunda keessa waan jiru baay'ee kan nama gaddisiisuuf baay'ee sodaachisaa ta'aa jira. Komishinarri olaanaan mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Volker Turk Sudaan keessatti muddamsa dabalaa dhufeef sodaa qaban ibsuudhaan haala kana furuuf bulchiinsa siviilii argamsiisuu irratti dhiibbaa haaraan akka godhamu gaafatanii jiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp erga himannaan yakkaa 34 irratti dhiyaatee booda abukaatoon isaanii himannicha dura dhaabbachuudhaaf hojii jalqabanii jiru. Himannaan amma ammaatti dhiyaate qorannoo isaan irratti taasifame keessaa ka jalqabaati. Akka beektonni jedhanitti himannaan kun egeree Tiraampiif egeree siyaasa isaaniif waan gaarii miti. Dhimma kanarratti gabaasni Veroonikaa Baaldiraas Egleeshiyaatiin qophaa'e Bafaqaaduu dhiyeessa. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp dhimma kaffaltii maallaqaatiin wal qabateen himatamanii mana murtiitti dhiyaachuudhaan himannaa isaan irratti dhiyaate erga dhaggeeffatanii booda abukaatota isaanii wajjin akkaataa himannicha ofirraa ittisuu irratti maal mari'atan. Abukaatoon isaanii James Trusty gidduu kana yommuu dhaabbata oduu ABC sagantaa This Week yookaan torban kana jedhamu irratti gaaffii fi deebii taasisaniin gaaffii kana ibsuu fi fedhii hin qabanu turan. Waa'ee miira waliigalaa Tiraamp irratti kan caalaa dubbatan. Namni qorattoota federaalaatiin abbaa alangaa New Yorkiin xiyyeeffannaan itti kenname kamiyyuu dhimmichi oduu gaarii akka hin taane yaada. Anaa fi baay'ee suukanneessaadha. Garuu dafnee gara suura isa guddaatti, suura seena qabeessaatti yommuu darbinu yeroon kun biyya kanaa fi yeroo hamaa ta'uu isaa irratti waliigaluun barbaada jedhan. Galmee maallaqaa jaarmiyaa isaanii kan New Yorkitti argamu irratti ragaa dhugaa hin taane dhiyeessuu fi filannoo bara 2016tiin wal qabatee dubartii fiilmii quunnamtii saalaa irratti taatoo taatee hojjechuu fi akka isheen iccitii isaanii wajjin hin qabdu hin baafnee fi maallaqa laachuu fi isaanii dabalatee himannaa 34tu isaan irratti dhiyaate. Guyyaa jalqabaa mana murtiitti dhiyaatanii yakka kamiin iyyuu akka hin raawwanne ibsanii himannicha hunda haalaniiru. Dhimmoottan abbaan alangaa Alviin Biraagii walitti qaban. Ija abbaa alangaa waliigalaa duraanii Biil Baar duratti waan fudhatama hin qabnedha. Falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent scheme. And I don't see any... Galmee daldalaa sobuun qaama mala sobaa yoo ta'e yakka. Yakki sun maal akka ture sirriitti bakka itti ibsame hin argu. Daangaawwan seeraatiin wal qabatee rakkinawwan hedduutu jiru. Yakki biraa raawwatamaa ture maal akka ta'e sirriitti ibsuu dhabuun isaa yakka cimaa kan taasisuudha jedhan. Kan caalaa hammaatu garuu qorannoo federaalaa Tiraamp galmaalee hiccitiitti qabamuu qabanu of harkatti qabachuu isaaniitiif himannaan kan isaan mudatu ta'uu isaati kan Biil Baar akeekkachiisan.
The government is investigating the extent to which games were played and there was obstruction. Taphaawwan akkamii akka taphatamanii mootummaan federaalaa qorannoo taasisaa jira. Galmeewwan sana akka isaan argachuu hin dandeenye daanqaawwan kaa'uunii fi dhoksuutu ture jedhani Bilbaar. Yeroo ammaa galmeewwan iccitiidhaan qabamuu qabanii kan harka Tiraampiti hafe hin jiru jedhani James Trusty abukaadoon Tiraamp. We've been professional, we've been ethical, and we're satisfied. Ogeessata turre, naamusa qabeessa turre, sun nu quubseera. Ajaja kabajuu wajjin wal qabatee dhimmi hin xumuramne hin jiru jedhan. Yommuu Tiraamp imannaa isaan irratti dhiyaate ofirraa faccisaa jiran kanatti bu'ii filannoo bara 2020 jijjiiruudhaaf yaalii taasifamee fi hokkora amajjii 6 bara 2021 Capitol Hill irratti raawwatameen wal qabatee adabbiin maallaqaa jabaan yookiin hidhaan jiraachuu hin danda'a jechuun hin danda'amaa jedhanii Piroofeesarri seeraa Kaayilar Finkilistiin Yuunivarsiitii Pensilveeniyaa irraa yaada VOA kutaa hurduu fi toora Skaayipiitiin kennaniin. Insurrection under the 14th Amendment Section 3. Gochi shira raawwachuu seera fooyya'ee 14ffaa kutaa 3ffaan akka isaan waajjira federaalaa deebi'anii hin qabanne yookiin akka pirezidaantii hin taane dhorkaa jedhan. Akka ogeeyyiiwwan seeraa jedhanitti qorannoowwan taasifamanii kamiyyuu irratti filannoo bara 2014 dura adabbiin kamiyyuu fudhatamuu hin danda'u. Falmiin mana murtii waan dheerachuu danda'uuf. Filannoo bara 2020 kan mo'amanii Doonaald Tiraamp filannoo bara dhufuu irratti hirmaachuudhaaf of qopheessaa akka jiran ni beekama. Dibaabaati. Hojii koomedii isheetiin yeroo dhiyoo as miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota ishee biratti beekamtii argataa jirti. Inseeneen miidiyaa dhuunfaa Hegeree Miidiyaa jedhamuuf kan dandeettii ishee miidiyaa hawaasummaa irratti argee ishee quunnamuusaa dubbattu miidiyaa dhuunfaa Hegeree Miidiyaa jedhamu wajjin hojii koomedii haaraan ishee eegalte ka Shibirreef Baashkadaa jedhamu akka beekamtu ishee taasisee jira. Inseeneen barattuu kooleejiif nama maatii qabdu ta'ullee dubbatti. Waa'ee hojii ishee koomediif jireenya ishee akkasumas mul'ata ishee fuula duraa ilaalchisee Naakoor Malkaa dubbisee jira. Kunooti. Ilaa akkas jetti. Baddeessaa sooftee malee. Baddeessaa sooftee malee qilxu sooftee nagarree qancaraan boosse malee kichuu akka koo nagarreeshee. Situ naaf fideemoo. Nagaggeessitu akka waan naaf beektu kan galmaa koo himtu. Inseenee Dhibbaa yeroo ammaa kan hojii koomedii ishee Shibirreef Baashkadaa jedhamuun daawwattootaaf hordoftoota ishee gama miidiyaa hawaasummaatiin jiran biratti beekamtii guddaa horatteetti. Hojiin koomedii ishee toora yuutuubii Hegeree Miidiyaa jedhamuun kutaa kutaatiin daddarbuu eegalee jira. Kunis dinqisiifattoota hedduu Inseeneef argamsiisee jira. Haalli dubbii ishee keessumaa haala waliin dubbii baadiyyaa keessatti taasifamuuf uffannaa haadholiin faayamuun taasistu adda. Baashkadaa na dhagaa jirtamini ani naan deemalee nan cabe miti. Inseenee Dhibbaa Shibirree waliin gaaffiif deebii taasisnee jirra. Inseenee Dhibbaan jedhama kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamtee naannoo Dargeedha. Ammallee achumaan jiraadha jechuudha. Haadha manaatisii, haadha mucaatisii barattuuti illeeti. Inseeneen haala ittiin gara hojii koomediitti dhufte yeroo ibsitu. Kan inseeneen akkamittiin akka Shibirree taate yeroo jalqabaaf akka carraatti yookiin akka tasaati. Sana booda garuu Shibirreen hojii sana namoonni baay'een jajjabeessanii akka ishiif malu itti himanii akka ishiin dandeessu itti himanii sana qabatteeti guddisaa kan isheen deemte. Gaaffii Shibirreetu amala Inseenee dhaale moo Inseeneetu amala Shibirree dhaalee jennee gaafanneef yeroo deebistu. Amala Shibirreen dhaalee jedhure akkasumatti na fudhadhu. Akka Shibirreetti yeroo ammaa kana Baashkadaa waliin haala keessa jiran ni dubbatti. Eeyyee Shibirree ta'ee yoon dubbadhe ammallee deemanii jiran bakkeen jira. Gara Finfinnee kanatti illee ol ba'eera. Nama na waamellee beekta jedhee yaada. Egaa ammallee bakkeen jiraanii jaarsi dhufees hin jiru. Wanni kun ballachaa deema gara fuulduraatti. Yoo waaqayyo na gargaare bal'isaan deema jedhee yaada. Hojii koomedii Shibirreef Baashkadaa jedhamuu fi toora yuutuubii Hegeree Miidiyaatiin torbaniin daawwattoota bira ga'u kan irratti Baashkadaa jechuunis abbaan manaa Shibirree haala ittiin dhufu ni qabaataa laata? Eeyyee amma yoo dhibeeyyuu gara fuulduraatti iskiriiptiin kun guddachaa gaafa deemu Baashkadaan dhufaa deema soo maatii ta'aa deema iccitii na baasisaallee jirta Baashkadaan hin dhibu. Barruun Shibirreef Baashkadaa ammaaf barreeffamee kan ittiin hojjetamu ta'uu baatus gara fuulduraatti garuu barreeffamaan gabbistee caalaatti miidhagsitee taphachuudhaaf yaada qabaachuu sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
hin seeneen. Dhugaa dubbachuuf egaa ammaaf barreessuun jalqabnee kana gochuuf immoo ganaa nama si barbaada nama si bukkee dhaabbatu. Artii gaafa ta'u wanna cimaadha waan qallaalee akkasumaan akka tiktaakiitti daqiiqaa tokko yookiin seekendii 15 hojjettu miti. Ammaa fi bakkuma san ga'eedha kan ani yaada uumee achumatti hojjedhu gara fuulduraatti nama waliin nama qabaadhee akkan barreessummaaf abdiin qabaa nan barreessaan deemas. Hin seeneen haala dubbii waan komeedii Shibirreef Bashqadaa irratti jedhamu akkasumas uffata haadholee akkaataa ittiin argattee fayyadamtu irratti waan jettu qabdi. Huccuun sun kan harmee kootii harki caalu soo ishiinillee wayyaa isaan uffatteeti gara baadiyyaatti kan ishiin ol dhuftee gara magaalaatti hirmtee nu godhattee bakka kana jirru wanna jibbamu miti huccuun sun aadaadha kabaja qaba akkasumas illee aadaa doliin koo wanna isaan uffatanii gama biraatillee uummanni Oromoo baadiyyaa keessa jiraatu harki caalu kan uffatudha. Soo Shibirreen nama laatee fi osoo hin taane huccuun sun gar tokko kan harmee isheeti akkasumas illee kan maatii ishee kan harmee ishee lammaffaatti. Hojii komeedii ishee akka gara daawwattootaatti dhiyeessitu yaada isaa kan argatte abbaa warraa ishee irraa ta'uu dubbatti. Hin seeneen. Gaaffii baay'ee barbaadu yookaan baay'ee jaalladhu na gaafattee abbaan warraan koo gahee guddaa taphateera as keessatti dhugaa dubbachuuf na jajjabeessa caanaan irraan gahuun qabu akkasaaf akka waaqaati kanan as ba'ee fuula uummata kana dura jiru uummati kun akka inni na jaallatu kan godhe gara caaluu abbaa manaa kooti jedhee yaada naaf jiraatu. Mudannoo yoo qabaattes gaafatamtee yommuu deebistu. Jiru namoonni tokko gaafati dhagaa taatee deemuu barbaaddu kan madooshaa ta'anii dhufuu barbaadan jechuudha. Yoo callistee dhiistee deemte malee egaa cimaadha. Dubbii artii kana keessatti waa hedduutu nama mudataa gara fuulduraatti na dubbadha jedhee yaada. Baddeessaa soofte malee jechuudha. Qilxuu sooftee nagarre qancaraa booste malee kichuu akka Shibirree nagarre ishii baadibboo. Uffata haadholiin hojjechuun ishee gammachiisuu kaasti hin seeneen. Dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tola. Konfiidensiin qaba wayyaa sana fadhee hojjechuuf gaafa hojjedhu sodaa tokko hin qabu. Konfiidensii guddaan natti dhaga'ama. Eenyummaa kooti gati ta'e. Hojii komeedii ishee keessatti waan Dooktar Naafiyaadiin kaastuuf waan hojii isheetti ishee jajjabeessuuf ta'uu himti. Dooktar Naafiyaadi baay'ee nama na jajjabeessee wantaan gochuu qabullee natti himee wantaan gochuu hin qabne immoo natti himee. Caalaatti immoo ergan Finfinnee dhaqees wal arginee haasofnee akkasumas illee bilbilaan haasofnee nama hedduu na jajjabeesse dhugaa dubbachuuf. Nama fuulduratti akka hin deemne tarkaanfachiise malee waan badii koo natti himee waan gaariis akkasuma natti hime. Egaa namni karaa biraatti yaaduu danda'a. Shibirreen akkasumini Shibirree jajjabeessuuf Dooktar Naafiyaad dudduubatti hin jenne. Yaada xumuraa isheetiinis akkas jettiin seeneen. Ani yaadan qabu Oromoo yoo wal cabsee hin bareedu yoo tokko taane yoo wal jaallanne yoo wal gorfanne kan bareedu Oromiin nu gorsuun agas mara miti. So yoo mallisaa qabaadhillee akka isaan na gorsan karaa miidiyaa irra waan Shibirreen akkasiin seeneen akkasiirraa keessaan dhufanii tu na gorsanii natti tola. Kanarraan kana ta'e uummata Oromoo saba bal'aa kan hedduun sin jaalladha jechuun barbaada. Yaada guddaan qaba. Yaadan qabu sun namoonni ciccimoon na barbaachisu. Namni na gorsu namni yaada naaf laatu na barbaachisa. Sababiin isaa ani artiidhaaf ganaa ijoolleedha. So kanaaf namni na barbaachisa sababii ta'eef wannan nambisullee warra nama hojjedhe keessaa wannan isaa deemu qabaachuun qaba. Wannan immoo itti cimsee hojjedhus akkasuma jiraachuu danda'a. So kanaaf namni illee na barbaachisa namni na bukkee dhaabbatu namni yaada naaf laatu namni na jajjabeessu yaada guddaan qabu yaada kana baasee hojjechuuf. Abbaa warraa hin seenee dhibbaa Masfin Takluu haadha warraa isaa haala ittiin jajjabeessu irratti sagalee Ameerikaatti waan himee qaba. Gaafa isheen wantoota kana hojjettu yaa'u naanneyyamaafis amma kana wanta dhibbaa irratti geessu waan taaneef naqinii kanan godhinii manaaf nama yoonaatti wanta jedhan qabu yeroo isheen nayyamsiifattu naanneyyamaaf gara fuulduraattis bira dhaabbachuuf qophiidha. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa